filannoon marsaa torbaffaa karaa dimokiraatawaa fi qaqqabeessa ta'een gaggeeffamee sagalee uummataas akka kabajamu taasisuun shaakalliin mirga dimokiraasii biyya keenyaa sadarkaa tokko ol kaasee qaamoleen taajjabdoota biyya alaa fi hundaa olitti uummatni biyya keenyaa ga'ee isaa adda durummaan bahachuun yeroo kamiyyuu caala dimokiraasummaan filannichaa kan itti mirkanaa'edha. Filannoon bara kanaas karaa nagaa ta'een akka gaggeeffamuuf qaamoleen nageenyaa karoora of danda'e hoogganamuun rakkoon nageenyaa kamiyyuu filannoo dura, guyyaa filannoo fi filannoo booda akka hin uumamneef xiiqiidhaan hojjetaa turaniiru. Kanaanis hololaa fi yaaliin humnoota badii gaggeessaa turaniif osoo gurra hin kennin hawaasni nagaan bahee kaardii filannoo akka fudhatuu fi sammuu bilisaatiin abbaa barbaade akka filatuuf haalli mijaa'aan uumamee filannichi karaa nagaatiin gaggeessuun danda'ameera. Keessattuu hawaasni keenya bal'aan hololinaa afarsuu osoo gurra hin kennin roobaa fi aduu osoo hin jenne aarsaa guddaa kaffaluun ijaarsi sirna dimokiraasii akka biyyaatti ijaaruuf deemnu akka milkaa'uuf ga'ee bakka buutee hin qabne waan taphateef seenaan haaraan akka barreeffamu taasisuu isaatiin uummata naannoo keenyaa onnee irraa galateeffachuun barbaada. Galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada.